Yooyyaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala YouTube Isaaq Ibraahiim baga deebinee wal agarree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jedha. Namoonni chaanal keenya faaraa taatan immoo baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Maatiin nuuf tahaa chaanal keenya subscribe gochuun barnoota gaggaarii chaanala keenya irraa darbu hordofaa isiniin jenna. Subscribe gochuun mallattoo linkii mallattoo bilbilaa notification irraa yoo kaayyattan barnoonni asirra darbu guutuun isin dhaqqaba jechuudha. Kanaaf har'allee barnoota akkam barbaachisaa isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Haala DV lootorii itti guuttan jechuudha. DV biyyoota adda addaa teenyee carraa Ameerikaa viizaa Ameerikaa argachuudha itti guuttannoon isinitti argisiisa. Viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaadha. Viidiyoo tana namoota baay'ee bira garuu laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Sheeris godhaa koomentii barreessaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Amma akka sirriitti isinitti galutti isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Jalqaba bilbila keessan namoonni bilbilaan fayyadamtan jechuudha. Kiroomii fayyadamtanii akkasuma weebsaayitiiwwan biraa biroozariiwwan biraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma kiroomiidhaan isinitti argisiisa. Jalqaboonni isinitti argisiisu liinkii waan kanaa isinitti argisiisa jechuudha. Karaa ittiin seentan description boxii keessa isiniif kaa'aa jechuudha. Liinkii amma argitan kana jechuudha. Isa kana dvprogram.test.gov jedhu kana jechuudha. Description box keessanii kallattii saniin seentan jechuudha. Yookaan immoo kooppii godhattanii jechuudha. Guutuu isaa kiroomii bira deemtanii jechuudha. Namoonni bilbilaan fayyadamtan akkasuma namoonni kompiitaraan fayyadamtanis jechuudha. San booda kiroomii keessan bira ni dhaqxanii kiroomii bira yoo dhaqxan jechuudha kallattiin isinii bana. Kiroomiin haala kanaan isinii fida. Amma as bira dhuftanii jechuudha. Desktop site kan irra kaayyattan jechuudha. Kun waan amma desktop site irra kaa'adhee jira. San booda iddoo search batanii kana dhufe jechuudha. As biratti waan san paste godhaa jechuudha. Kun as biratti naa fideera jechuudha. Yookiin search gootan haala kanaan barreessanii jechuudha. Yookiin haala kanaan barreessanii yookiin immoo copy godhatan jechuudha description box keessaa. Kun electronic diversity visa program jedha. San click gootanii yeroo tokko ni bantanii jechuudha. Yeroo bantan haala bareedaadhaan jechuudha. Fuula kana isinii fidaa jechuudha. Interfeesii amma argitan kana isinii fidaa haala kanaan haala baay'ee miidhagaa ta'een jechuudha. Achi booda koodii kana as biratti guuttan jechuudha. Laaltanii jechuudha adda baastanii. As biratti haala inni kaa'e kanaan qubee guguddaa yookiin xixiqqaan haala inni isin ajajeen barreessanii jechuudha as biratti. Fakkeenyaaf amma iyyuu hin jira. Iyyuu as biratti 3xx 6x jira kun akkanatti jechuudha. RW kun haala kanaan erga barreessee booda jechuudha. Amma submitiidhaani bakka kana kilik godhee submitiidhaan jechuudha. Yeroo kana kun interfeesii kanaa interfeesii haaraa qubeewwan san yoo sirrii galchitan jechuudha. Interfeesii haaraa haala kanaan isinii fidaa paartii waanidha. Kun as biratti maqaa galchitan jechuudha. As biratti maqaa akaakayyuu keessanii galchitanii fakkeenyaaf amma amaan jedhee haa galchuu. Okay, amaan jedhee galchaa. San booda as biratti maqaan jalqabaa Isaaqii galchaa jechuudha. Kunoo middle name immoo jechuudha maqaan faazirii jechuudha Ibraahimii haala kanaan galchaa. San booda kunoo gadi siqaa. Amma immoo jendarii na gaafata jechuudha. Saala as biratti imeelii godhaa. Isin kan barbaada yoo shamara taatan isa guuttanii jechuudha. Jendarii keessan guuttanii. Achi booda sadaffaa irratti barzideetii guyyaa dhaloota isin gaafata. As biratti manzii fakkeenyaaf Oktoobar jedhaanii. Oktoobar. San booda deeyii kana jechuudha. Ji'a galcha jechuudha. Fakkeenyaaf ji'oota keessaa ji'oota 1-12 keessaa ni galcha. Fakkeenyaaf ji'a 4ffaadha jechuudha Oktoobarii. Achi booda kan ammoo jechuudha lakkoofsa faranjootaatiin as biratti ka guutu jechuudha. 1996 godhume fakkeenyaaf amma 96 godha. San booda gassiqaa city where you born bakka itti dhalattan magaalaa fakkeenyaaf Boqojjii haa jedhuuni. Boqojjii jedhanii jira. Ni guuttan jechuudha. Achi booda immoo 5ffaa irratti bakka itti dhalattan biyya jechuudha. Kaantirii jedha as bira select gootan jechuudha. Biyya san fiddanii anama Itoophiyaan filadha jechuudha. Isin biyya itti dhalatan san filattan jechaadha. Anama Itoophiyaa guutee jira. 6ffaa irratti
biyya eligibility biyyoota DV guutuudhaaf eeyyamni kennameef guuttan jechuudha. Kanaafuu biyyoota san keessa yoo jiraattan eeyyattanii Itoophiyaan keessa jirti jechuudha. Yoo keessa jiran immoo as keessa select gootan jechuudha. Achi booda suuraa keessan galchitan as biratti. Kunoo photography must submit at the time of EDV entry. Suuraan amma galchitan kun kan yeroo itti aanus galchitan jechuudha. Yeroo viizaan isiniif ergamu suuraa kana galchitan jechuudha. Suuraa amma galchitan kana borus isuma galchitan waan ta'eef fakkeenya isaa isinitti argisiisa. Kun as biratti photo example fotoowwan akkamitti akka eeyyamamu as biratti tuqee isinitti argisiisa jechaadha. Kun suuraaleen eeyyaman suuraalee amma as biratti argitan kanneen jechuudha. Suuraan kunniin suuraa haala kanaan qophaa'ee akka ta'uudha qabu. Suuraaleen kunniin ni eeyyamanii. Detail example isaa kunoo asitti size isaa, expression, head, position, background, print quality and anything that may obscure face kanneen hundi isaa mul'achuudha qaba. Haala kanaan jechuudha kan inni ta'uudha qabu. Kunoo as biratti kunoo haala kanaan kanneen lamaanii kunniin hin ta'uu jechuudha. Suuraalee haala kanaan ta'e galchitanii jechuudha. Achi booda bakka dhuftanii choose new photo jedhu kana filattan jecha. Kan booda faayilii keessan galarii keessan keessa seentu jechuudha. Kunoo anama suuraa isa kana filadhee jira. Suuraan keessan 4x4 ta'uu qaba. Square kata inni ta'uu qabaatu jechuudha. Erga filattan mailing address as biratti kun optionaliidha. Filannoodha yoo barbaadan bira tartanii. Address line waan immoo lakkoofsa PO box keessanii lakkoofsa poostaa galchitan yookiin kan namaatis haa ta'u yeroodhaaf ni galchitan jechuudha lakkoofsa poostaa. Address line optional tuun kunis optionaliidha filannoodha. City as biratti galchitanii anama boqojjii haa jedhuuni. Okay. Kunoo guutee jira. District country state jechuudha. State yookiin immoo naannoo itti dhalattan anama Oromiyaa jedhaani. Oromiyaa. Okay. Bakka itti dhalattan state jechuudha. Postal code as biratti hin jiru. Akka Itoophiyaatti kan jiru Finfinnee qofa jechuudha. Kan Finfinnee warri Finfinnee jirtan kuma guuttanii. As bira immoo no jettanii jechuudha. Warri namoonni biraa kan godinaalee irra jirtan jechuudha. Achi booda country select country biyya filattanii as biratti ammas Itoophiyaadhuma filattanii jecha Itoophiyaa filattanii kunoo. San booda country where you live today amma yeroo biyya jiraattan biyya amma jiraattan as biratti guuttanii jechuudha. Kunoo. As biratti anamma biyya jiraattan san isin biyyuma feetanuu haa jiraattanii biyya amma jiraattan sana guuttanii jechuudha. Amma gasittanii phone number lakkoofsa bilbilaa optionaliidha yoo barbaadanii barreessitanii anamma kiyya kana galchee jira. Hin fayyada waan ta'eef isin yoo barbaadanii dhiistanii anas biratti amma emailii kiyya galchaa jechuudha. Kunoo emailii kana galchee as biratti illee emailii dhuma san dabalaa jechuudha. Achi booda naannoo kanatti immoo isin gaafatu sadarkaa barnootaa isin gaafata. Sadarkaa barnootaa as biratti sadarkaa 10 oltu jira. Elementary jira, schoolii degree jira, vocational schoolii jira, hedduu as keessa university degree jira. Kan barbaadan guuttan jechuudha. Isin anamma degree waan qabuuf university degree jedhu kana guutaa jechuudha. University degree san erga guutee gadi bu'aa. As biratti ka statusii keessan marshal status isin gaafata. Fuutanii yookiin heerumtanii waan jedhu isin gaafata jechuudha. Bakka batanii amma argitan kan interfeesiin kuni. Kanaafuu anamma waan hin fuuneef as biratti unmarried jedhu kana guutaa jechuudha. Achi boodallee gadi siqaa. Isin diteelii isaa suutaan dubbistanii guutuu dandeessanii jechuudha. Amma gadi siqaa ijoollee qabdaa jedha as biratti. Kanaafuu waan hin qabneef anamma 0dha jechuudha hin qabu. Achi booda continue keetu kana tuqxanii jechuudha. Kunoo haala kanaan ammoo interfeesii haaraa isinii fida. As biratti kunoo waan haaraa at least waan data validation error jedha dogongoraan hojjettee jedha. Kanaafuu irra deebitanii sirreeffattanii anamma dogongoraan hojjedhee as biratti guyyoota jechuudha. Guyyaa ja'a dogongora jechuudha. Kanaafuu as biraa ji'a kurnaffaa haa godhu Oktoobariin 10 isa kana ni guutaa jechuudha. Ni sirreessitanii isa kana guyyaadhaan keessanii jechuudha. Lakkoofsaan keessanii ji'oota 1-2 keessaa. Achi booda kunoo as biratti illee jechuudha. Footoo kun sirrii miti jechuudha. Footoo biraa jijjiirtanii jechuudha. Footoon kun sirrii miti akkasuma saayiziin isaatii fi imeejii saayiziin isaa guddaa waan ta'eef ni jijjiirtan bakka choose footoo jedhu kana ka biraa jijjiirtan jechuudha. Kunoo anamma suuraa kiyya kana jijjiiree jira. Suuraa isa duraarraa jechuudha. Inni duraa sirrii miti jechuudha. Kanaaf haala kanaan yoo isinii fide akka sirreeffattan isinii ajajaa. Achi booda continue deebitanii jechuudha. Kunoo bakka kanatti continue gootanii
Kunoo amma naaf xumuramee jira. Amma dura kontiinuudhaan jedhe amma sabmiit kan jedhu naannoo dhumaarratti naa dhufaa jechuudha. Dhuma gadi siqxaniiti. Kunoo dura hin jiruunni kun jechuudha. Sabmiitii kana kilik gootanii bantanii jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Waan baay'ee nama dhibu miti kun sammuu gaarii qabaannaan jechuudha. Waanuma salphaadha. Kunoo success DV 2024 submission confirmation entry received dha. Receive ta'ee jira. Achi booda as biratti informationii tokko tokko maqaan keessan jira. Confirmation nambarii kana garuu beekuu qabdan. Kanaafuu confirmation nambarii kanaan seentaniiti jechuudha. Borus kan laallattan darbuu fi baachuu keessan carraa kan argachuu fi baachuu keessan confirmationii kanaan seentaniiti kan ilaaluu dandeessanii jechaadha. San booda waan kana piriintii godhadhaadha isiniin jedha. As bira dhuftanii piriintii keessatti kunoo jirti as bira. Ishee sanaan piriintii godhuu dandeettan yookiin screenshot godhattaniiti kaayattanii jecha. Kanaaf san booda yoo laallattanis jechuudha asumaan laallatanii inter status checkii kanaan seentanii guyyaa eeyyamame sanirraa jechuudha. Kun amma kan eeyyamame jechuudha Mee 6 bara 2023 haga Septeembarii 30 jechuudha kan isin ilaallattanii. Kanaaf isa kana screenshot godhattanii yookiin as bira dhuftanii piriintii kaa'uu kana tuqxanii jechuudha. Kunoo amma piriintii naaf gochuu jira jechuudha. Bilbiluma kiyyaan save naaf godha jecha. Yookaan immoo screenshot godhattanii jechuudha. Kanaaf screenshot erga godhattan yookiin immoo piriintii erga godhattan booda as biratti wanni isin beekuu qabdan kun informationiiwwan keessan kanneen guyyaa boruu kan isin gaafatu confirmation numberiin fakkeenyaaf baay'ee murteessaadha. Kana isatti isinii kenna jechuudha. Confirmationii kana isatu isiniif kenne jechuudha. Kanaaf isa kana haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate gaaffii na gaafachuu dandeessanii karaa koomentiitiin kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Baay'ee baay'ee.